Sirni wal harkaa fuudhinsa Baallee Gadaa 75ffaa Gujii Oromoo kan Gadaan Harmuufaa Gadaa Roobaleef dabarsu guyyaa har'aa haala nagaa qabeessa ta'een xumurame. Sirni wal harkaa fuudhinsa Baallee Gadaa kanarrattis Pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan dabalatee hooggantoonni federaalaa fi naannoos argamaniiru. Sirni wal harkaa fuudhinsa Baallee Gadaa 75ffaa haaldureewwan garagaraan adeemsifamaa kan ture yoo ta'u, haaluma kanaanis guyyaa har'aa sirni wal harkaa fuudhinsaa kun gaggeeffamee jira. Sirni wal harkaa fuudhinsa Baallee Gadaa 75ffaa irratti haasaa kan taasisan Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa haasaa isaaniitiin sirni Gadaa sirna dimookiraasii ammayyaa kan caalu akka ta'e dubbachuun sirna kana dhaloonni waliif dabarsuun akka har'aan gahees dubbatan. Hardara akka gahuufis bu'aa bahii hedduu keessa akka darbames Obbo Shimallis Abdiisaa kaasaniiru. Sirni Gadaa jedhan Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa uummanni keenya kan fageenya irraa ilaalu osoo hin taane sirna barnoota keessatti makamee baratan kan sirnichaanis hoogganaman akkasumas fagoorraa kan hawwan osoo hin taane kan qabatamaan jiraatanii fi dhalootaaf kan dabarsan akka ta'es dubbatan. Uummanni keenya Gadaa alaalatti kan hubatu duntaan ijoolleen keenya mana barnootaatti kan itti baratan. Sirni Gadaa sirna barnootaa ta'ee, sirni safuu sirna barnootaa ta'ee, Gadaan immoo kan ittiin jiraan, kan ittiin hooggannu, kan ittiin rakkoo dinagdee keenya, rakkoo hawaasummaa keenya, rakkoo siyaasaa gama hundaan jiran kan ittiin hiikkannu, kan ittiin badhaadhu ta'ee sirnoomee hojimaata qabaatee labsiidhaan utubamee hojiitti hiikamaa jira. Isa kana mootummaan naannoo keenyaa qabeenya dilbii olaanaa kan bu'aa olaanaatti jijjiiruudhaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jira. Kana cimsee itti fufu. Asittis mee bokkuutti iddoo olaanaa kana, iddoo sirna guddaa kana misoomuu qabaa. Mootummaan naannoo keenyaa waggoottan dhufan Gadaan inni itti aanu Gadaan 76ffaa yeroo simatamu giddugala aadaan Gujii keessa taa'u seenaan keessatti calaqqisu iddoo kanatti kan ijaaru ta'uusaa asumaan ifoomsuu barbaada. Kan ardaa jilaa kana waggaa 8 qofatti dhufnee keessatti eebbifamnu qofa duntaan turistoonni biyya alaatii dhufanii kan itti qubatan, kan iddoo qorannoof qo'annoo itti gaggeessan, iddoo Gadaa keenya, sirna keenya, duudhaa keenya itti argan akka ta'uuf xiyyeeffannoodhaan mootummaan naannoo keenyaa kan hojjetu ta'a. Addaalee jiruu biroo kallattuma kanaan mootummaan naannoo keenyaa misoomsatti deemaa kana cimsinee itti fufu. Sirni wal harkaa fuudhinsa Baallee Gadaa 75ffaa kanarrattis Haganaa Uraagaarraa bakka Abbaa Gadaa Jiloo Maandhoo, Abbaa Gadaa Jaarsoo Dhugoo, Haganaa Maatiirraa bakka Abbaa Gadaa Miidhagaa Meettee, Abbaa Gadaa Jaarsoo Agaa fi Haganaa Hokkuurraa bakka Abbaa Gadaa Gannaalee Qilxaa, bakka Abbaa Gadaa Gannaalee Agaa, Abbaa Gadaa Qilxaa Girjaa Baallee Gadaa fudhataniiru. Sirni wal harkaa fuudhinsaa kun sagantaalee garagaraan kan gaggeeffame yoo ta'u, waltajjicha irratti sirboota garagaraa fi sagantaaleen hedduunis dhiyaataniiru.